جرتا كم مبدي ماني مبدا نقاربني نقارا جرتا كمان اني واتو سمونا نني ساتوري مالي ناس اموسين جدين مالتات مال ارغدي ورمو انتي ورغي وارغتي مو اسميتي انت نسيفا جرم بيتم سيفان وشي ريا سا مجاسا ويريا كنيا باين جايب سيفدي ما اكشي وجن تاتو نامتي تو سيفمو مال غوتي نامتي دبدني ايتي دا اوتو سا وجن سن ارغيدا سيفمو سيفان ما متاشي ارغيدان تولي با انيم نامت اتو تولي جبات واو واو كرتا مالا به أكم بدي نغارا نما فردان بربادن لافو ارغتو ميلا مالما مو هليكوبتر تاعنا ديدام نغارا دغيني راجيت ايست ايستي ويچا قوي. دون جچا ديمو إيه؟ انو ما تسغباوت نتنفتو نا مالو نتي ما سيباني بلنتو شي سفر كيني ايش مو جمبرن ماتا تري اندي مالتا تري مالتا تري ماني بشامس كيسا يا اغينيت مالا نغا مالا ارغتين نغا بيكتو كدو كان اينيوني غراشي فدتي تو سيفن غراتي بات تو شمنا يالاتي باتون ارغي غراتي باتي والفوفتنا جارتا كان مو يسران دغيت نو ديسن يچيتي دقبي الاني ستني مي اما واي اوديسومت ما دي نمان كان ارغيتي امانتا اكيتر تو شنجرتو على نمبيكو لا ما ساجرتا اسمه ارغي اسمه دغاتي كون اسمه ارغي ستيما الا يوسف ما كيت انا بيتر ati yu kannen hamma kana jarjarte akkasate xoreessite lafatti qabu dubbii qabattu dhabde mitiire anis lama godhina isaan immoo nanaasaan jedhe nanaasaa siifani eenyu seete nanaasaa oh jiksa akkam nagaadha akkamati jirta maali fayyaadha akkuma si barbaadetti karaarra naaf dhaabbattee siin jedhe karaarra dhaabbattee namatu balbala irratti na eegi jedhe isa eegaan isa iyyuu miti waan dhageenyeeti maal dhageesse nageenya mayyuu maal dhagaa duuteetta kaa duuteetta bannaa maaltu dhagaa duuteetta waan ajaa'ibaa maal jechuun maalani mee beeka eenyuttuu ni ila waan si amanuuf sitti man waan si amanuuf sitti ma maal egaa akkantini dhaabatamee dhaggeeffatamu waan ta'eef ishi natti mish maal jedhni maal jennee himna amma yoo natti nimtu taate darbii deemi yookaan natti akkasumatti kaa immoo ila kan maal sitti siifanii beekta siifanii ishee ጓደኛ koo ጓደኛ ማ ishuma siifanii ishuma riyaa koo ishuma wajjin baanee gallu maaliif wallaadha siifanii beekta waashintaa ta'e nageenya maal taate amma kunoona gara zirti miti dubbiseen darbe kana rakkoon keenya kana isa keessaan beeknu isa keessaan beeknu maal jechuudha isa keessa ati bakkee beekta siifoon maal mataa tare maal taate siifoon koo waan natti manneen qabdumnaan waan garaashee hundumaa hin beektu miti akkamitti ani siifoon beeku waan garaashee keessa jiru hin beektu ishi maal dhageesse namatti nimtu sitti nimu nama lolte kanama beekta gaa hin agarre iitichoon keessa buusanii iitichoo man keessa eenyu isheen siifoo keessa dhiitichaa buusa lola miti dhaggeeffadhu ulfoofte jechuu barbaade ulfooftee kaatee immoo dawuu ishee ija koo arge siifootu ulfaa'ee ulfa ofirraa baase hospitaalatti ija koo argee utuun achi qoricha wayii bitadhe deemuuti kutaa da'umsaa kana dogoggoraatti maal siifoo waan natti nimne tokko iyyuu hin qabdu ani nama isheen dubbiste hundayyuu nan beeka akkamitti siifoon otoo ani hin beekiin ulfooftee ulfa ofirraa baaste doktor nama si beeka doktor ijuma keetiin argitee xamma kan ija koo hankeetiin hin argee dhugaa jedhe ilaa jilba kee otuma isheen ofirraa baasestu ija koo argee maaloo narraa baasa itti eessatti namoonni isheen ofirraa baase hospitaala kuneessa intinarraa si gadi bu'uun hin beektu kai maalan dhagaa akka takka isaatu miti kai maal akkamittiini maal beenna dhiyyi qilleensa irra fuudhanii keessa buusan ta'an hin beekon nan dhoksitu isheen ikkuu nama hariiroo jaalalaa faana jalqabdeettu illee qabduun bara isheenuun beektuudhaan garuu keessa bu'e akkatti keessa bu'e hin beeku eeroopilaayiniidhaan keessa bu'e ta'e hin beeku haxammoo otoo isheen ofirraa baasistee baatu argite immoo nama maal kana caalaa maa dheen sitti maa kanaaf namatti nimiin aartee immoo waan dubbatiin ilaa jiksat amala kennan beekan jed maalin dhufuu mucaan kun immoo
maal dhagoo maal akkamittiin na dhoksitee akkas ani meeni dhuguma waan ani isheetiin dhoksu sitti fakkaate maal siif hello eessa jirta ashi daf kottu si barbaadaan jira karaa mana gaafarsaa faafaarra kottu daafi bakka ammas hin barbaade bakka dhimma cimaafan si barbaadaa jira eeyye dafi wayyoo Main nari faciste. Nufte. Gaafa akkatti si ilaalan ammata magarraammiin fakkaattu. Nama waan beekne fakkaattu amma gaafa akkatti si ilaalan. Sin taajjabeeshi. Maalodha? Attamitti ana faana otoo wajjin nyaannu wajjin dhugnu akkamitti na dhoksitana? Maali si dhokse? Yoo rakkoo ta'e yoo si mudate ta'e iyyuu natti himuu qabda. Anaan na dhoksuu qabda anaan. Tasgabbaay maalodha natti himi wanta ta'e. Maal akkas jedhe akkas gochaa jiraniire. Si anaan na gooyomsuu hin dandeenye. Akka hiriyaa koo ishee dhugaatti obboleetti si guradhe waan hunduma natti himaa turte. Garuu wajjin deemna wajjin nyaanna wajjin dhugna dhaggeeffadhu akka hiriyaa hin qabne natti himteettamoo natti hin himne akka nama tokko faana illee hariiroo jaalalaan eegan. Sirriidha sitti meera dhugaadha maaltu ta'e? Natti himteetta maarre. Inni ati dhaqxee hospitaalatti daa'ima ofirraa baasistoo maalire? Dhiisi kaala ammas na gooyomsuufi ammas. Dhaqxeen natti ofirraa baasistu maali? Hariiroo jaalalaa jalqabeera. Waan akkasii na mudateera. Yoo naan jette koo waan dhugaa walitti himuu waan jiru. Tasgabbaa dandeessaa? Maalan tasgabbaa kanarra. Baay'een si obsi. Ati anaana hospitaala deemtee mucaa baasiste naan jette? Akkam hiriyaan isaa? Anaaf si hiriyyaadha mini? Hin godhe chaartaam. Hiriyyaadha mini? Waan hundayyuu Waan si dhoksee beeka? kanaaf miti anan si xaaraa jiru gosa kana. Amma yeroo hospitaalaatti mucaa da'ee yookaanis gatee ba'u eeyuu sitti mee immoo ijaan argiti. Agartuu namaatu si argee natti hime. Ati agartuu namaarra jirta? Namatti nimiin jedhee natti hime naan. Ani garuu akkamittan waan kana qabadhee taa'ame. Maqaan kee koo bakkee keessatti hundumtuu waa'ee kee odeessaa jira. Kanaafuu warra sitti himan hunda seenaaf. Si waamu? Tole. Agaiga. Anaan. Eessartaa? Kottume iddooma ammatti na argitetti kottume waa adda baafachuuf ani beektaa. Hin fagaanne inni dafi deebii kottu ish. Kottu anas si barbaade. Akkam? Nagaadhaa. Eeyyudha kun. Ati inni kun moo isa ija saalamaan akkatti si arge. Na beektaa polis? Na beektaa? Ati otoo isheen hospitaalatti mucaa harkaa baasistee otoo isheen baatu argeera hin jenne? Na beektaa? Agarra itti bija dhiibii itti jalqaba na beektaa makuma korraa kan ijambo baasin ati itti dhugaasaa sittaa himu. Na beektaa? Na beektaa? Itti mi dhugaasaa? Maali ilaalta si ilaali na beektaa? Itti miin jedheen sodaatiin maanni sodaan qabuun kun. Akkam beektaa? Namarraan dhaga'e. Ija kootiin an arginaan hin jenne? Eegaa hin ulfoofti naan jedhe ulfoofti jechuun immoo maali? Baasisti malee maal manni adeemu? Kun innis kun haadha ga'uyyuu haadha ga'uyyuu. Namni immoo waa argu malee dubbata. Itti amantaadhaan oduu kun isaan turaan waan abbaa masatti mee waan. Ulfooftee dhageessee deessee jettee mitiire gaariidha ulfoofte si jedhe. Bira sii geenya. Ati callisi amma dubbiin kun kan kooti kan kee miti. Ati isa ulfoofte si jedhe fidi. Atama jette mitiire ija kootuun argeennaan immoo amma immoo nama natti meette miti. Eenyuun waa machiitiidha waan sachiitiidhaan natti meette. Waa'ee anu hicciitiidhaan natti himte miti. Citiin kabadu maqaa namaa ciitiidhaan balleessita. Maqaa namaa ciitiidhaan balleessita. Ani maalin godhee natti mani malee maalin godheen? Ishi abbicha waami ati waamii dhaamama. Waami sin jechaara. Amma deeqaa lama waan si kenna. Ciitiidhaan ciitiidhaan maqaa namaa nyaattu. Biddeeni nyaatanii maqaa namaa nyaattu. Amma oduu maaltu dheeressuu fide? Oduun dheeressin. Bil. Babiraan bara. Oduu dheeressuun barbaadu. Hojii dhabdoota qofaa. Hello Bona. Nagaa keetii. Jirta? Maal sitti beektaa? Mariifachisa tokkoffaa waan si barbaaduu fi karaa mana gafarsaafaa achi dhaabbadheen jira kun taambellaa tokko bira. Dafi baay'ee ariifadhu gotti. Haa dhufu. Asuma har'umaadha ati gootettaa kee hin goonee kee ani har'uma hiriyyummaan koo biriyyaan kee asitti dhaabatan qofan kee garuu. Dubbiin immoo namni immoo akkasumatti hin odeessu. Akka ittiin odeessu namni. Rakkoon qabu.
Isa kana ani natti jette. Isa dhufaaru kana. Isaan ni ijaan arge ulfa. Kami Nagaadha. naguma Akkam jirtaa bul. kam jirtu Nagaadha. Akkam siifan jedhamti. maanne bole wanan dubbisa Amma wanan dubbisaan Amma akkasumatti Waa'ee- dubbiin akkasumatti. waa'ee isa dubbisuu maalii dhiisiitii amma waan natti himte kana gaafadhu. Dhugaa ta'uuf akka dhugaan taane irra geenya. Gaafa. Maal seete dubbii yeroo darbeetti natti dubbatte sana namarraa dhageessee natti himtan. Ani immoo kijiitti qabadhee nama garaa kutuun taasisee ture dirqama ta'e. maanni maal si taasee Amma inni sodaatiin ati isheen jirti jetteen sodaatiin sodaan qabuun kun ulfooftee turte biniire erga ulfooftee turte ulfofirraa maal baastee si kunoo taasee naasee ija moo dhiibiitii itti naasee isatti himte isarraan dhagaye man isarraa dhagaye jennaan isarraan dhagaye naan jedhe. Tasgabbaa'iin qabu. Ulfaa'uu koo argiteetta? Sira rooba amma ani nama faana jirtee sitti meeqa inni ta'eetu akkuma diingataa naan isin harkaa ba'e achis natti dubbattetta. maal sammuunis nama irraa dhagee hin Atis qabu nama biraarraa nama biraa jira ammas. tole Hojii man qabdanii maqaa namaarra taa'uudha. nan dhagaye buleette Maqaa namaarra taa'uudha hojii namarraan keessan. dhagaye Maal sin jedhee sitti min ulfoofte jedhee sitti mee? Ate isuma gaafadhaan naani dhufe Waan. ate obboleessa ko innoon ulfoofte jedhee sitti mee? Ulfa Kana sammuu baasistee keessa eessaa qoduudhaaf fidde? fayyadamuurra hojii biraa hojjetaa. Ulfoofte taanaan anumaan goone nan dhagaye malee dhaggeeffadhu nan loliinan Inni ulfoofte jedhee waa'ee ati nan ulfa waama baasiste. akkanatti ni hina tullu akkam tullu jirtaa eessa jirtaa Maal arguu barana? Kun ulfooftee ulfa baasiste. mee kottu mee gara safara keenya keessa naannoo manaa jirra Mana gafarsa karaa mana gafarsa baarra kotte maal Mana wallaalame? gafarsaa jedhin. Dafe. mana gafarsaa balbalarra jirra koomme kottu ijoollee faana dhaabanneerra kottu mee waan ta'eef si barbaanne dafii kottu Odeessuu. ariifadhu tol Isa kana? noori tullu akkam naguma jirra dhugaa nagaadha nagaa Isa kam? Nagaadha. Jirtaa? Deem. Kam? Deem. nama sabu Amma waa biraa miti nuti dhugaa barbaanna. dhugaa Dhugaa barbaanna eessatti bade Ani kan natti mee haasaa kana mucaa. maalooyi Otoo Callisii isheenii ulfa ofirraa baasistuun argee dhaggeeffadhu. Inni immoo ani akkasin jenneenii ulfadhaa jedheetu nama dunatti hime akka isheen ulfooftee jedhe inni immoo ati hin ulfooftee jedheen itti hime malee ulfa baasisteen jenneetti. hin jenne Ati immoo waan jettee isa kanatti himte ulfaa'uu ishee gaasitu itti hime jechuudha gaa arga akkas ta'eeti. Jalqaba irratti Mee na beektaa? ulfa kana eessaa argite ati? Hin Ati argite jalqaba moo irratti akkam? na beektaa anaan. ani sin beeku kun naannoo Sin beeku garuu miti na beektaa kana duwwaa na deebisi. Ani sin barreem. Nan beektu. Kanaafiyyuu maal jettee odeessitee waa'ee koo? maal jedhe sitti Yala mi'a tullu ani waan hin dhagaye. Waan hin dhagaye? Waan sirra Maal isumarraan sin arge jedhe? isumarraan Waan inni sin jedhe akkas naan jette sirraan jetti. dhagaye. Maallatti illee atillee intini faana wal Kottati mudhate. hungataa jiru naan hin jenne. Isaan amanaa Wal hungataa jiru hin jenne gurbaa safaraa faan. Hin ulfoofte jettee mati ko. ay samiti mati ani makkamittiin Jalaa akkaataa kamittiin sitti mi'a Wal ilaalaa isaa sirriitti. Ati wajjinii ciisanii naan jettee natti himi. Ani ani immoo ulfooftee dheetan isatti himi. ani kanan Inni jedhe immoo ulfa Akkanaan baasistee jennee. natti hime. ani kanan jedhe waa giffadhu kaani ani akkatti naaseen Maalin godhe? Shi jedhaa kaa ani walaa. akkatti naasee ani maalin jedhe inni dhaabatu walaammatu ani jartiin kun hin jedhe gaa Eenyutu walaammataa? ishee fi gurbaa tokkodha kaani walaammatu la Ka'umsa qabaachuun. Kanaafuu amma waan Yoomi asii guyyichi amma guyyichi yoomi. callisi. Kana duwwaa naa deebisi. Jalqaba eenyu wajjin na argite. Lammaffaa irratti naannoo sa'aatii kamiiti? Sadaffaa irratti immoo guyyaa maaliiti kana na argite? guyyaan isaa guyyaa kamisaadha sa'aatii 11 walakkaadha guyyaa keessaati beekama isa wajjin ufaana tusin intineetta Maal utuu guunu usuma Tarii. dhugaa sana ani jira mini isa dhugaa sana maal utuu guunu argite garuu. jechuun walaammattuu walitti intineettu Walaamman. Walluun ganneerra. Walluun ani akka ganneerra. jedheeraan akka jedheeraan Walluun ganneerra. jedheeraani Jettee kunoo isatti himte. hin agarre garuu dhiifama naa godhe ittiin dabale Hin argine. Ati utuu walamman nu argite beekama. Beekama hiriyyaa koo hiriyyaan baay'ee jaalladhu. Utuu walamman nu argite. ani tarii jedhetanii akkuma yaadatti nimiini tarii jedhetanii taasise malee amma Tarii jedhamee naasaama hamma ulfoofte ciiftee guma jedhamutti naasaama itti dabalamee too'eeyyu. balleesseera Hamma kana dabaltaa hojiin qabdu hojii bira. Waaqayyo si haa eebbisu hojii keessii fa kennan homaayyuu siin hin jedhu. Atis galatoomii waan dabaltee hamma da'uutti waan atis baga mucaa gattee mucaa deessee darbattee gattee baga jette waaqayyo si haa eebbisu. Irraa deemaa ani isaa hojiin qofa naasoo barbaada. Deemaan irraan barbaadu sin argu.
Waliin ifan Oduma keessan itti fufaa oduu keessan itti jabaadha kottu. Ifama. Galatooma. Ela ifama garusi waa tokko seetu. Ani waan an godhe tokko iyyuu nan aare garuu baay'eedhaan maal naan jedhe. Mana shakkisitti moo. Maalan godhare ija kootiin agartuu koo ta'e ifama shi buchuu. Homaa tokko ati balleessaa kottu bakka saachuu. Bakka kamii bargarii si Garuu sittani maka gammachuu gosan isa saba miliitti beekamiin achuma irra natti achuma natti